masan gartee wata tarannaasa sukaaraa achi keessa oolta jedhaniiti rabbiin hin sodaattu naan jee shaytichi gartee hanqa amma ifiifuu deemeetti galu. Bineet godhaa ture bara sanbar nama qabeetiin harkaa qaa tiktook hin naqin jedheeni. Akkas ilaanya teessee kana gooti ilaal feesbuuk irra na beektii mi teessee ilaal sheeshaa kana gartee suuratu dukaan malee jettu gartee dachi akkana qurruu goote kanatti aboo dhaqee achi arge eenyu kuni abuumaas jedhamu kun ka feesbuukii tokko itti bara gaafas maali kun eenyu si godha maal asii ammaas nu jala dhufeetti ani viidiyoo gaafasiin boo'e gale kaa hin dhokodhu ani gachuun qacab jeetti jennaan shib gootee tuma tiktookii gaafas nama baasuu hin dandeessu cufattee tuma kutte cufattee kutte isiin faloo godhee ganda biraatitti namaas dhaqee dhufee nutti jetteen intala amma guyyaa sanarraa utaalte ta feesbuuk irra na beektu utaaltee kuttee ganda nama biraa nama 3 moo 5 10 akkanatti ta'anii ammas kana jalaan dhaqe dhufee shayin ustaaniin dhufeennan teessii bira dheete maal jedhanii shayini maal asii godhaan guyyaa jummaati masjiidaa jetteen duba san masjiidaa karadheetiin ol naqani haguun agartuunis cawushii mataa bana jirti duraan akkana ka waa godhatti achii daawaa irratti eegalla jiran osoo ummata kana keessa yaa amma osoo nuti keessa jiran namnummaan qaala joon keessa jiran ummanni kun akkam tahaa jirana rabbiin jedhe sani kama wallahi naasa ba'dahum biba'dillah wallahi nama yaachisa yaa rabbi keessatti sin hadhiisu wayyaa fi imaana rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniifaa kannu kan yedolon kan makmaasan geerarsan gorsan hadiisan hundaan gorsitan rabbi sinirra haa jaalatu anaa fi rabbiin jeen gartee lillahi fillahi saniif rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif haa godhu rabbiin isinin noongeessin gartee yoo rabbiin sodaattan rabbiin nama barsiisa wattaqullah jedhamiti wa yu'allimukum rabbiin nama barsiisa jabaadha baradha qur'aanuma baradha akkatti salaatan wallahi nama amata diidama soddoma salaatu ka faatiyaan beeyne abbaan maal jedhe maal namuma gartee maal jedhe akka kamasalil himaar yaxmulu asfala maalitti faatiyaan ajajji maalirraa na dhorkiti maal rabbiin irraa barbaada rahmaan kiyya irraa maaliin barbaada aayaan duraa san gartee bakka lamattiin qoode jedhee miti suuraa tana bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala garbicha kiyyaa fi jidduu kiyyaan qoodeef je qooda kan kee rabbi irraa qabda rabbi irraa haqa qabda rabbiilleen haqa sirraa qaba maal beeytameen uma teeysee salaata sirba dhufu hundanuma affasda geemii abdeetii godhan hundanuma hordofta feemasoota hunda ni beeyta warra asharul mubasharaa namni beeku jira warra eeysaati gaafama amanan eenyu inni maal hadiisa meeqa asoysee isin hin gaafadhu ilmaan ni qaba umriin isaa meeqa yoom du'e kanneen maaltu irraa quba qaba nama 12 warra gartee Real Madrid fi Arsenal wantoota warra kubbaa miilaa taphatu gartee kana yoo himi jetteen gartee maaliyaa lakkoofsa isaa goolii inni bara kana galche mindaa isaa biyya kamii ilmoo isaa jaartii isaa akkoo sii lakkaa hidda dhaloota isaanii akkoo isaan beeku dalagaa ture irraa siima dalagaa isaa takka soo nambisin akkasi hunda sii jarana takka sitti hima namni dirqama nabiyicharraa namni tokko nama tokko qofarraa si gaafatanii beeke gaafa duutees wala abbaa keerraa si gaafatan wala sooshaal miidiyaa irraa gartee waan addalayde si gaafatanii gartee gaafa qabrii seenterraa gartee nabi Muhammad irraa gartee nabicha isin keessatti ergame kana maal jettanii ni beeytaa isin jedhani akkam taata guyyaa san copy pastiin hin jirtu ka ustaada dhoyte ustaada waa'ee nabi Muhammad akkana kan waa gaafa koronaan dhufe hedduutu telefoonaan nu cinqe biyya araba addunyaa tanarra du'aa'ii koronaadhaa jedhan duuti dhufnaan hin dhuftu gartee rabbii naman dhiistu du'aa'ii gartee habbatu sawdaa'umaa fi wanta nyaadhaan jedhan hin lalmoo malee waan biraa takkan jirtu du'aa'ii namoonni daddawalaa turan addunyaa beeke tiyyumaan haasaa jira warra gaafa ofirratti gartee so kana hunda gaafas gaafa rakkate namni gama rabbii deebi'a wallahi gama rabbii deebi'a hatta warrummaan mushrikaa kun gaafa rakkatee doonii yaabbatee cinqii qilleensi bubbeen olii gajjatteen دعوا الله مخلصين عدت كل كل واقعي قلت او ماي جاد جت فرنج جيسس ان جت توني لنا كسمه جت جي غاف ربي بحر سنير دوني سنير تك اوروبا تشي برسي تك مصر قرتي تك انت
إذا هم به يشركون وقسم تدبي سنبو سلاسة ثاني gaafa achirraa doonii liibiyaa irraa yaabbatu yookaan asii masrii yaabbatu هوي waadaa يا lama masgida يا ijaaree الله جرابر ربي masgida خسن ijaaree irraa نقول bu'a masjida سبحان ijaaree الله ganda isaaniititti waan hunda godhee irraa bu'a kadhatee yaa rabbi masjida ijaara ganda أبا keenyatti waan hunda kara godhe أكزر هاي كجبان أكم ورا قرآن كيستي نبي محمد دفني بركنا كانت غافر ربي نخنا كنا غونا كنا غونا جنة غافر زكاني ردري كم تاتي دا غتي humna angoon qaba kanaan qaba jamale laggeen isa jala yaatus akkuma gartee laggeen jannata keessa kan hunda lakkaawwate angoo sa lakkaawwate waaqummaa Musa rabbi qabu ni beeka Musaan akka isatti naman Musaan kun mana isaa guddatee bara abbaa biddeena meelaala bara gartee conqursaa dhiira addunyaarraa dhabamsiisuu dubartii qofaaf malee mootummaa ajaa'ibaati bara mootummaa ajaa'ibaa bani Israa'iila hunda dhabamsiisee dhiira dhalattu hunda gandatti poolisa itti godhee poolisi nama qabee waa darba ta dubartii ulfa qabdu galmeessu manni yaalaa hunda galmeessu irraa baasu qoricha nyaachisa seete eeka qunnamti saalaan dhisanii gadaame isaan kun gaduma gura qabriin gaduma gortii fixuu ture bara kana keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala fide fixee ka maal godhare ifiifuu ilmaan hin qabanii bar rabbiin gartee wahyii gara gartee haadha gartee Musaatti godhe sanduuqa tolchi boksii tolchiiti bishaanuma amma isin reyaatan kan bishaanuma kanuma bar bishaan biraati miti qurxummee bahara darbi jeen gartee rabbiin ballama seeneef wallahi lazim ajib mee ilm way qormaata kana rabbi subhanahu wa ta'ala iman adda la hawla wala quwwata illa billah qormaata akka isiitii fi qormaata kana nabi Ibrahim alayhi salam isaas ilmoota ilma kan kee gorra ijeeni bar yaa salam arra sila abbaan kiyya dhufee yaa abu muaskiyya rabbiitu akkana naan jeeti mee akkana qali jeeti abba ati fayyaan qabdu yoon dadhabe biraa baqachuu gara biyya biraatiin deema horii qaladhu lukkuu bitii qaliin jaan fayyaan maraataadha ati fayyaan qabdu mana malee tuni rabbuma akkame kana nama qalaa jee nama ajajuun jaan aqli nama tana kana nama fudhattu akkas of qalii takka offanni no of qalii horii bitee bitiin fidaaf waan bakka san silaa qaru ilmi abbaan gaariin ilmi gaariin waxayyibuna lixayyibaat lafti gaariin lafwaanuma gaarii margisiifte lafti gaafa sanii Ibraahimis ilma kan kee tokkicha ofiifu waggaa meeqamata dhibba keessa jala geekan harkatee bar ilmoo kadhaatiini bar ilmoo aarsaa jedha ilmoo kadhaadhaati du'aa'ii meeqanan rabbi irratti hin ongoyne ka rabbiin abbaan masheena godhe jaanii kan rabbiin ilmoo dhiiraa kannaaf kan dubartii kannaaf kan wal keessa wayya jaalu man yashaa godhee rabbiin irraa qabatee ta'u tawakkula rabbiitiin ta'an abboo haati manaalleen deebitee intala biraa itti fuusifte jaartii niitii biraa ilmoo kanarraa gartee gaafa rabbiin itti kan gammachiisanii azaabaan malaa'ikaan dhuftee ilmaan gammachiiftee gartee gammachanii qawmii gartee qawmii Luut halaakuuf deemanii gartee ilmaan gammachiisanii waan azaaba biraallee itti himanii deeman bar inna fiihaa Luuxa walitti bar warra beeraa warra firaati warra soddaa bar abbeerotaati akkasi isaan aboo Luuxuu keessa jira bar yaa namtichana inni malaa'ikoota kan akka waan ni taateen beeku beektaa gartee nama taanii dhufan malaa'ikaan nama taati nyaatan ammoo eeywa dhiira ajaa'ibaa kana Maryamitti illee dhiira taatee dhuftee bar hin fakkaatan gartee dhiira ajaa'iba sawiyyaa kana qeyroo ajaa'ibaa kana Maryamis ajaa'ibaati bar gaafas oo lubbu baga arroo isbaana seente wana kana qulfeenyu sikkanne jenneeni bar ijaaza namni ka ijaaza mana golasiise seene abbaa achitti seene wallahi in kun yoo rabbi sodaate narraa fagaadhu jettee yaa gurbaa kanaan wallahi lazim intaluma ajaa'ibaati rabbi sodaadhu bar rabbiin bilaash takka numu anyway duuba nabi Ibraahimis rabbi subhaanahu wa ta'ala qali jedheeni maal godhe ajaja fiduu qaba qacan godhee dhokateen qalu irree fiduu qaba mucaan kunis ajajara waahii rabbiiti ilma isaatiin mari'ate yaa abati ifa almaatu umaru jedheen yoo rabbiin allahan kan keessi ajaje maal goota ajaja rabbii namni dide hin kafaraa jarana gartee isaatu naase kanne ani garib isaati goma isaatiin si ajaje jennaan rabbuma horii
qalaa jeetu isaas anas qalaa jedhe na qali jedheen gartee gaafa fudhatee tabba akka wangeelaatti gaararratti beejan gaara wangeelinis akkasuma jaa seera boo keessatti gaararra geeffate seera uumamaa keessatti kanaas fuudhee deemmateen ka arra gorraatiin gartee achitti mina waan kana hunda qalamte waan tana cufa qalan isarraa dhuftee bar silaa ilmoo qaluun achirraa taate namu ilmoo takka ta dhalattu hunda namu mo godha bar wadi galle ajaiba rabbiin subhanahu wa ta'ala eisa way rabbi kana kun fayakuni wa godha hola ajaiba kan rabbiin eisa fide eenyuun nama dhaqqaba gartee wa nahnu aqrabu min hablil warid ya jaran ablee fi isa jidduu maaltu jira ganda kamtu irraa qaba gandarraa bahateeni maatii irraa baheen deem haadha biraa hin deemeen bar uy jetti dubartii hin deemeen hin mari'annen isin ilma qofaan mari'ate wali galle gaafa inni achi billa warratti gadi qabe rabbiin subhanahu wa ta'ala gartee hoolaa ajaa'ibaa jidduu kaayee achirra rabbiin subhanahu wa ta'ala naga isa baasee achirra sunnaaleen sirratti dheeressu waa'ee gartee iidaa kana keessatti achirra waa gorraatiin karaa millaa gartee isa akkasitti dhuftee jechuudha. Ta gartee nabiyullaahi Musaa alayhi salaam gartee haati isaatis dubartii ajaa'ibaati darbii rabbiin ballama siisenne inna raadduuhu ilayk sitti deebisna jedheen rabbiin hin kijibu rabbiin waman asdaqu min allaahi guuta qiila rabbiin inna allaha laa yukhlifu miicaad ballama rabbiin hin diigu ilma namaa diiga malee rabbiin namaas hin miidhu ilma namaaf miidha malee sanduuqaan baharatti ilmooteeni darbitaa jiran arra darbi yoo siin jedhe yaa rabbi gartee tokko waan biraan jirti waama biraan darbuu kaa maa dhagu wohuman darbitu inni gara inni kaayyoo rabbiin beeytu sin ajaja rabbiin beeytu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuun rabbiin hin beeka isin hin beeytu atin beeytu waan inni kaayyoo fuuldura mucaa kana godhuuf deemu wali galle eenyu mootummaa abbaa irree kana namni hundi dadhabe kana cabsuu deemu mana san keessa guddatee barate abiyyiinu bar ummatuma Tigree jala guddatee har'a mootii ta'e wali galle akkana guddate ababe achi barate afaan arba'ateen kana cufa achi barate hunda afaan isii kana jararraa bare telegiraamaan deemu ture inni kunis mana fir'aawnaa keessatti rabbiin guddisuu deema siif deebisna gartee yaani obboleeytiis hunda siitu rabbiin gartee haasaweeni dhuftani so isalanayye so rabbiin subhanahu wa ta'ala ballama seenaa miti godhi sanduuqa tolchite akkuma firra tolchite bar sanduuqa tolchite rabbiin sanduuqa tolchite darbi jedheni bar baara kanatti isiin dhaka akka waan nin godhi sanduuqa waa tolchite keessa itti cuftee kan namni waa namaa ergu deemu hadiyyaa bahara kanatti qorxummii naachaa fi bineensota adda addaa jira mucaa gartee xiqqaa kana qabdee gartee baharatti darbite deemee bakka inni behen argitanii mi jiran bakka inni behen mana eenyuutiin dhaqe qissaan waan dheertu bareedu seenaan akka qur'aanaa gaariin jirtu jira kan nahnu naqussu alayka rabbi subhanahu wa ta'ala ahsana alqasasi bima unzila garte bima ohayna ilayka ja rabbin akkan gaarii seenaan qur'aanarraa takjiban taane kanam takjibsuus hin dandeenye reality practically rabbiin subhanahu wa ta'ala nabi muhammadin siifna jedhi oofee mana sanitti gal ilma godhane jaarsaaf jaartiin fir'aawnaa fi koni gartee kaawwan irra wallolanii miti hin argatanii me gaafa argatan gartee maalitti abboo kun namtichi waan kana dhabamsiisuuf ala hin sodaate inni ufumarra sodaata waanuma dhiiruma waan taateen sodaata mootiin tokko bar